yeroo nama deessanii maarree jettu of laallataa qabde maaliif ana keessaa na baas saahiba hin qabu ani si galee saahibittiin kiyya jaartii mubaarak isinis obboleetti kiyya si galee sanaan ala ana saahiba hin qabu saahiba keessa een beeku si madeessee si beeku kara fuulduraafis si madeessu si galee sin tuqus ani bati wala haala jireenyaati godhara hundi noyyoo hangizee wal dhabee fuudhaniitu isoo giddana godhatanii gaafa rakkadhe eenyu namni tokkichi biyya kana keessa na bilbilee haadha faaqeemaan si agargaaru biyyan beetu lafan beetu namni naan jedheeru tokko hin jiru ofii kiyyaa mataa kiyya of dabbaree jiraadha ishii mataa kiyya of dabbaree wallahi qaaqa dheesse hin jiru ergitee qaaqa dheesse hin jiru wallahi asliin na jibbee mana isaatiin baane jaartiin isaa osoo mataa kiyya gubbaa dhaabattu osoo nyaadhu dhugeettu mana isaatii bahe jaartiin reeddii osoo bilcheessitee hirribarraa nakaaftu mana isaaniitii bahe maal qaaqa dheessuu irra kaka'e nama lamaan jidduu bayuu irra kaka'e gin zoorsaniituma jechuudha akka fincaan gaalaa akkuma duuba deebisanii fidanii fuula haadha faateetitti haa indee maal jara namaa jaarsi irraa du'e wayiiti ani miti an fatiyaa wallahi rabbi kakadhe ija asuu laaluun fatiyaa laalaan ija fatiyaa laaluun asuu laalaan akkamitti mana kiyya teessee haadha fi arrabsiti wallahi akbar nadha gayamaa bar diina keessaniif ni jaalattani miti isii yookaan waliin kolfinee waliin taphanu guyyaa takkan taatu bishaan waliin dhumnee jirru miti diina keessaniif ni jaalattani haati namaa gisee arrabamtu. Amma wallahi wallahi nama haasoftanii si carraan hojii dandeettani dhageeffadhu isini kenna ani ina arras borus ta'ee namni haadha namaa dhumanaafti namni haadha namaa arrabsu sumayyaafti annama haadha namaa dhumu hin jaaladha arras borus jechuudha annama sin arrabsu nama afaan dheeratu deemiti nama kamitti kabajaan jaaladha hiriyaa qabu nama sadii qofa qabu namni sadii suni wallahi sumeeti rabbi walii hiriyaa nu godhena beenuun beeka viidiyoo maysiin haadha namaa arrabseedhan saniyyuu si haadha si arrabseedhan saniyyuu wallahi achi tiktookii keessatti ijoolleen murtee deemtu achi as arge wallahi viidiyoo masaniyyuu ani gizesti bilbila daayireetti bilbila dhageeffadhu waan ofii daayireetti bilbila maalitti bilbila asullee dhaabii bira jirta bakki isaan jiratti bilbila dhaqe ijoollee sana daankuuri walitti araarsi jechuuf bilbilaan bilbila gara akkasuma wallahi gidda baay'ee daayireetti si bilbila waan ijoollee sana daankuuri namni kun wal nyaatee walitti wallahi ala jira rabbiin bishaan bilbilaan kiyya dhuma haa godhu yoo san sa'aatii ati dhan bilbiltusa wallahi ala jira waan nuti nu dhageeffadhu waa takka sitti himu waan barbaaddan tumee jamaalii fi qaltiin waan barbaaddan duwiit godha mee isinitti haa dubbattu itti jennaa warri kaayiroo kun sodaachisaa gubataan gaa ooftani sanitti qollee afaan sagalti waan ofii ani viidiyoon duwiitii godhee viidiyoo barumsa qabu waan ta'eef gadi irratti duwiitii godhee ani maqaan dhoofne nama arrabsine waa'ee namaa laallatu keessaa baay'ee na waamtee turteen jiru bilbila naasa'aa jira hin danda'u waan ta'eef ati waa'ee dhimma namaa keessaa baay'ee waa'ee namaa ta'eef nama narrabsu nama Koomee sumee waan ofii xiqqoo waa gaafadha. Waan ofii dhiifamallee naa godhi. Sumeen kaleessa yaaduutu goote ganni irratti. Jechi ganniin jette barumsa qaba. Waa'ee hiyyummaa haasee malee waa'ee nama arrabsaa haasofne dhugaa dubbachuu jechuudha. Waan ofii dhiifamallee naa godhi. ana viidiyoo sheerna godhaniitiin viidiyoo dhageeffadhee raqashtii karantaan irra wal deeggartan isin hayi. Inna karantaanee miti wanti sun rabbii jedhi waan ofii maatu waan baay'ee keessa jira viidiyoo sana arganis dhageessa. Video na hojjechuu koo tokkoffaa haadha faaqee calliseetiin jira. Asuun kaleessa gizee na arrabsu mana kee teessee gizee akkasitti mucciqqana gootu kaafteeriyaa quuftee dhuftee gizee mana kee teessee mucciqqana gootu sana sila harkaa fuutee bilbila cufuu ni dandeessatti galee akkas haadha kiyya qabrii keessatti gizee na arrabsu kanaaf callisee silaale maaliif sitti deebii laachuu hin danda'u mirga keetii mana keetti yaamteeni mirga keetii yaani mana keetti si yaamu maaliif yaamtee akkas na gootee jechuun hin danda'u si galee si gaafachuus immoo hangeewwanaallee hin dubbanne maaliif hin dubbanne si galee
mirgasiiti maal nalageeffadhu hiriyaati hin dhiisu yookaan ammoo biloogii apoloojii deebisee jalaa baya malee nalageeffadhaa qaabbataa jaartiin taabtaa wal godhuun iddoo haadha faadha jettan hiriyaa qara duraanii waliin nyaatan ka bakka barbaadda waliin dhaabattanii paantii waliin godhatan mana keeteessee na goote mana keeteessee na dhageeffadhu ka na baasu ka na baasi maaf lallabnaani fakkis nama guddaadha bar na baas argitee haga pankeetii fi haga aasuu isinin beeku an dhageette isin lachiiyyuu yoo kabeetu taate akka nama bineensa dheesuutti akka nama ibidda dheesuutti dheessaa ture maaliifi argitee maaliifi hiriyyummaan teessan eenyu waliinu akka hin zalladhe waan beeku na jaalattanis na jibbitanis jechuudha argitee maaliif osoo ka walii dhiimantan taate osoo ka walii quuxoftan taateeti kaleessa waliin nyaatanii kaleessa waliin dhuddanii boolla takka waliin fincaantanii sira takkarra waliin nyaatanii kaatanii si ta'ii gadi baatanii waliin arrabsitan ture. Duruma jaalalli keessanii fi kabajaan isin walii qabdan sun hudduu walii ilaaluudhaaf paantii quxurii meeqa godhatti caammaa quxurii meeqa godhatti walii dhiyaatan malee jaalala dhugaatii walii dhiyaanne. Nadhiisi madi laalaan hin dubbadhananii kan afaan kiyyaan na jibbani abbaan barbaaddan na jibba abbaan barbaaddan na jaaladha. Wallaahi saayibummaa kootiin beeku waa'ee kiyyaan dubbatanii. Mana keetti na arrabsiteeti galee mana keetti na arrabsite. Waan fedhe yoo ta'e atillee anaaf walqixa akkuma asiin dura haadha firootii fi situunaa jechuudha. Eenyuunu ija bitaa godhe eenyuunu ija mirgaan godhu hundi keessanuyyuu anaaf tokko. Maaliif gaafa nama waldole lamaan fidanii walitti araarsan haati faadhee guyyaa san jidduutti gadeefseerti kootta'a yookaan ammoo haati faadhee gareetii yataateerti haadha faadhee inni fida namni jedhu tokko hin jiru. Ani masaanuu abbaan kiyya fuudhe jidduttuyyuu ija takkaan laala. Haati abbaan kiyya fuudhe hunduu haadha kiyyaa san dhageessanii eenyuyyuu naa wal ajjiin ammoo mee sa'aatii asuun isii arratitu san yookaan ammoo sa'aatii asuun akkasiin arratitu san haati faadhee bira jirti asuun ammoo mana haadha faadhee jirti jedhi qur'aana rabbii qabii kakadhu an amma qur'aana rabbii qabii si kakadha. Nama osoo waan hubatin qalamii nama dibuudhaa deemtan. Maaf osoo waan daqiiqaa sana keessatti mana siitii baga goote mirga keeti mee asoo mana haadha faadhee teetteetiini wallahi barcuma tolchitee fi ifaa ibsitee fi barcuma kee gurraacha irra keesseeni si golee tottolchitee fi lafa keesseenna mucaqqa gootee hanga haadha kiyya arrabsitutti teettee laaltee silaa orkuu dandeettaa si galee ani garuu kana caala miidiyaadha dubbachuu bar wallahi billaahi kakadheen jira mana kee teessee mana haadha faadhee teessee na arrabsi haadha kiyya arrabsi qabu si galee mana keeti mirga keeti dhageeffadha ila na dhageeffadha isinichi ma dhageeffadha ila sa'aanini sa'aatii isiini wadarra fitasan isi jammeessa jira yoo eessa jiru namni natti bilbile sumayyaanis osoo karaarra jiru na bilbilte sa'aatii sanitti hin beekanini nama osoo karaa irra jiru jarattii wal fixxemeef onlaayinii seenii naan jedhe maa fidda fatiyaa maa fidda nama xureessaa no nama dhageeffadhu qarbii wallahi qarbii haati fatiyaa ciifatan rabbiin na haa ciibsu sa'aatii isaan akkasii wal fidhan san karaa irra jira manaayyuun jiru manaa bahee ala bahee kaardii na jalaa dhumatee kaardii guuttadhadhee ala jira achi galee ijoollee wayituyyuu mana kan kee dhufnaa naan jedhee jira ijoollee nama naannoo kennaa lameen beeku hin sobiin si kadhadhee si wajjin deema jedhee hin beekuwaan takkaa jedhee hin beeku kaasuu diddoo gaafa sana dawwaltee maal naan jette haati faadhee nu bilbiltee jirti kootu ni deemnaa naan jette si galee ani hin deemu na dhukkubaa jiraan jedhee malee takkaa isa nama takaleen saati miti ta'uudoo tana dagatuu miti ani fatii amma bakka wayiitti wal argine
أسو اللي تانا تان اللي تانا ولا وكم كم لا كم أسو تو هنك أبواني تاتي أسو لا كم هي ترى bakkooti wal argine mana nyaataa wayii waliin seenne daqiiqa san keessa fatiyaan tilbitee waan beekootu fasaadha faatee waliin reetee asuuf ana walitti fide haadhaan fatii haadha argite isii irraan asuu argee isii irraan lakkoofta asuu baradhe yaani mee waaqqe mee na haa waaqqattu mana haadha faatee jira su'a haadha faatee walii shaayibeetti keessa jira kootu jettee kan waan ta'e isiidha. Isaan warri kaleessa fincaa wal jalaa dhugaa turellee isaan kaleessa warri wal afarsaa turellee hadda namni dhabuu danda'a. Waan ofitti ibsaraa naa kenni dhageeffadha. Hiriyyaa wal jaalattanii eenyumaa yoo taatan waan olii gootanii wal narratinaa firiis. Waan olii taatanii wal narratinaa. Gajaa walii ooltanii wal narratinaa. Kanuma siniidhaama tokko kan mana sumayyatti fatiyaan irratti jettullee asii fatiyaan dhuftee ol seentee umarillee ajjira. Umariin gaafa sunillee waan ofii nama jiru amma rafamadee. Jennaan wanni akkatti na arrabsaa mana ibsatti wal lolan jarri mana ibsatti afaan wal godhatan. Malee mana sumayyatti maqaan balleessina. Nagalchi jennaan jarri wanni deen adara jirteen maqaan siyaasuu deen adara jirti. Nagalchi jennaan anjartu wallootti jedhee galchu dhabe. Wanta dabbaa fattuun bara ibsata kanaan jedhaan immoo mana ibsa daawwataa ture dandasaa tura. Fatiyaan mana ibsa ol seentee ani dannatu nama dannatu miti. Ani kabajaan guddadhee nama hadii sarratti guddatee jettee fatiyaan dubbannaan achi bada booyye jetteeni wanni arrabseen asuun jechuu as jala jira. Achi jala bahee mana nu saadun galtee minaan jennaan deemtee jirtu eenyutti deemaa jirtu jedheeni dubbisee jira bannaa itti fataa otomaa waan basanii haasofnu asuu dhuftee waa barreessinaan sadabbaa kaatu dhuftee itti barmana ibsatti akkatti na kortee akkatti na arrabsitee jirtu jennaan mana keessatti na irratti naati gaariin ta'u jedheen achi waan badaa barreessinaan akka muhiitiin qoone asuu jedhee moneetara namarraa kaasee isii kenna jechuudha akka waan namni biloo godhan beekaa. Umarillee adala baay'ee badoosutti jedheen akki deemtee umarillee keessa makattee arrabsaa turte asuun jechuudha. Uummanni heegiriyyaa taatanii waan olii gootanii maa wal arrabsitan. Wal beeytanii keessa fidadha. Miidartoon hin baasin jiru. Waan ofii asitti hima. Ijoollee kaayirorra shamara hiriyaa fidattee fagaadhuudha. Diigaltee garuu hin yoo ta'ellee qodaa hudduu kaatamsaan illee isaan ila dhageettan isaanuma walii gurguraa ture. An eenyu nama beeku qabu wallaahi billaahi. Rabbiin wallahi rabbiin guyyaa dhaqana qalbii kee banaa godhu eenyuun illee kaayiroo keessatti hiriyyaan qabu eenyuun illee kaayiroo keessatti hiriyyaan qabu eenyuun ila mana wallahi hin dubbadhu malee waa'ee uummata kaayiroo hin dubbadhu malee harka isaanii keessatti yookaan wanna hin jedhuudhaaf malee madaan isaan nama deessan dhiqqaadhaan miti eenyu warri tiktook kanarraa iyyaa oolus ta'e kan maal ta'us ta'e eenyunuyyuu hiriyyaan qabu eenyu kaayiroo ansi madeessanii garicha beeku afichaa jedhu dhiisaadha nama gaarii miskiina ta'uu sitti beeka sii galee wallaahi laaziif haati baadhee gaaf tokkoon maqaa dha'uun barbaadu nama biratti jechuudha. Bakka nam beela yoo jette jechuudha yookiis nan rakkadhe yookiis waan haa kenni yoo jette nama baatee namaa kennitu sii galee haqa oksuunis fokkotaadha sii galee garuu kaayiroo nama deessanii maarree jettu of laallataa qabde maaliif ana keessaa na baas saahiba hin qabu waan sii galee saahibittiin kiyya jaartii mubaarak isinis obboleetti kiyya sii galee sanaan ala ana saahiba hin qabu saahiba keessa ta'een beekus hin madeessees hin beeku kara fuulduraafis hin madeessu sii galee sin tuqus aniif ati haala jireenyaati jedha hundinuyyuu hangizee wal dhabee fuudhaniitu isa giddana godhatanii gaafa rakkadhee eenyu namni tokkichi biyya kana keessa na bilbilee haadha faaqee maan si agargaaru biyyan beektu lafan beektu namni naan jedheeru tokko hin jiru ofii kiyyaa mataa kiyya of dabbaree jiraadha ishii mataa kiyya of dabbaree wallaahi qaaqabeesse hin jiru ergitee qaaqabeesse hin jiru wallaahi asliin na jibbee mana isaatii hin baane jaartiin isaa osoo mataa kiyya gubbaa dhaabattu osoo nyaadhu dhugeettu mana isaatii bahe jaartiin reeddii osoo bilcheessitee hirribarraa nakaaftu mana isaaniitii bahe maal qaaqabeessuu irra kaka'e nama lamaan jidduu bayuu irra kaka'e gin zoorsanii tuma jechuudha akka fincaan gaalaaf maduu deebisanii fidanii fuula haadha faateetitti haa
inde maal jara nama jaarsi jaarsi irraa du'e wayiiti ani miti an fatiyaa wallahi rabbi kakadhe ija asuu laaluun fatiyaa laalaan ija fatiyaa laaluun asuu laalaan akkamitti mana kiyya teessee haadha fi arrabsiti wallahi akbar nadha gayamaa bar Andina keessaniif ni jaalattanii miti isii yookaan waliin kolfinee waliin taphannu guyyaa takkan taatu bishaan waliin dhumnee jirru miti diina keessaniif ni jaalattanii haati namaa gisee arrabamtu. Indaan danda'amu baabirti. Amma Wallahi wallahi nama haasoftanii si carraa nu kennuu dandeettani. dhageeffadhu isinii kenna. Ani ina arras borus ta'ee namni haadha namaa dhufanaafti. Namni haadha namaa arrabsu sumayyaafti. An nama haadha namaa dhufu hin jaaladhu. Arras borus jechuudha. An nama sin arrabsu nama afaan dheeratu deemiti nama kamitti kabajaan jaaladha. Hiriyyaa qabu nama sadii qofa. Namni sadii suni wallahi sumeeti rabbii walii hiriyyaa nu godhena beenuun beeka viidiyoo maysiin haadha namaa arrabseedhan saniyyuu si haadha si arrabseedhan saniyyuu wallahi achi atti tokkii keessatti ijoolleen murtee deemtu achi as arge wallahi viidiyoo masaniyyuu ani gizesti bilbila daayireetti bilbila dhageeffadhu. Waan ofii daayireetti bilbila maalitti bilbila? Asullee dhaabii bira jirta. Bakki isaan jiratti bira dhaqe ijoollee sana daanguuri. Walitti araarsin jechuun bilbilaan bilbila gara akkasuma. Wallahi gita baay'ee daayireetti si bilbila waan ijoollee sana daanguuri. Namni kun nama nyaatee walitti wallahi ala jira rabbiin bishaanii bilbilaan kiyya dhuma haa godhu yoo san sa'aatii adda bilbiltusa wallahi ala jira. Ati maaliif hawwaata wal nyaata waliin nyaatee wal nyaataa rabaniin asuu biraa fakkaata. Jiru hin arrabsiifataa jettee achini jara lachittuu dhugaa wannuma jiru dubbatti. Akkamitti kaleessa osoo waliin nyaattan anufumaa kiyyaayyuu hiriyyaa waan jedhu hin baafadhu. Mala beelaa kana seensisnee seenu malee kan jedhamu. ani waan ofii qabu. Ani wallahi waa dubbachuuf dhageeffadhu waan ofii. Inna akkasii dhaga'i sumriitti dhadhiifama siinaa wanna jedhani yeroo si akkas jettu dhaga'a amma fatihaa yeroo sawwaan liivii jirtuuti sa'aatii achi baatee dhiqqoo yeroo jettutti yoo mana habeenyu haadha faatee mana chattiitti argitee jennaaniin dhugaa itti fakkaate yaani sa'aatii wal bira woo jiraatanii aadaa haati faatee nadhiisti waan jedhu isii keessa jira fatihaa garuu dammoo yaani nama hin hubanneef dhugama fakkaata garuu haati faatee kun akkuma isin jedhan dhayi usuu mana isii keessa jiraattee haati faatee mana isii keessa jiraattee mucayyoon suni mana haadha faatee keessa jiraattee gastii waliin gastii yeroo seenteyyuu mana an jiru keessatti hin arrabsinii hin jettu waan jedhu natti keessa dhufe taanii rabbitu beekaa jarnaa wal hambifadhaa wal eeggadhaa. Hunda keessanuu nama biyya san keessa jiru wallahi cinqii biyya sanii keessaa rabbi isin haa baasu waan biraa hin jedhu cinqii biyya sanii keessa cinqii biyya sanii keessaa rabbi isin haa baasu wallahi maal akkoo jalanne torbe jammeedhaan galgala isaan keessummaa wajjitu mana kan koo dhufuu barbaada isuma isaan lachuu iyyuu semaa hin dhageeffannaan faatiyaan isaan illee hin dhageeffannaan argitee annama dheessa namni maanan dheessu wallahi an baay'ee tokko godheetan wallahi dheessa annama jaaladheeti miti bar mana kana keessatti an osoo gaggabe osoo bishaan tokko nafee osoo waan takka ta'e qufa namni bishaan nakkennu hin jirre dukkana ona keessa ofi kagaluuf jechuudha kophaa kiyya kagaluufi mee nagarra waan ofii dhageeffadhu wanni Asha waan ofii akka soogiddaati jaarsi nama yoo jaarsi yoo jiraatu baate waan ofii keessa fidanii yoo jaarsi jiraatu baate keessa fidanii rakkoo isii mi'eessee kan mucirayee kan deemsii kenne garuu wanni ishii irraa fagaatu bakka ijoollee shamarran irraa fagaatu wanta bichaa siidhaa dhageeffadhu akka borgabbaanii nyaata ati wajji nyaatan si arrabsa warri kaayiru nyaata ati wajji nyaanni wajji dhufan. Dubbiin teeti sumee dhiifama afaanis si qabe yeroo haati faatee mana wannaa jala jirtu sani usumaa mana mucattii ta'anii naqini
bakka kanaaf fagaadhu garaa si jaalatanii kiisii si kaayatanii siin hin jenne arafaate koomentii yoo dubbiste bakka kanaaf fagaadhu. Saati jamtu mana kira dede dule bardasti mana fataya argade fataya ni nufa namoota biroo walitti gali ol galchite jennani amma booda anati jala baye waan sirreesse ta'e deebi'eeti mana asoo liiviirra lallabaarti itti ergadhe booda deebi'eeti mana asuu seene jechuudha. Kanaafuyyuu ani indoom ajandaa akkasitti ta'a taanaan wallahi gurdii jilbarratti ol saqadhee qachaa mana namaa irra deeme eenyu tufaanti shifteeti badhifata eenyu tulkaan boroshatee oola eenyu rifeensa bobbaa jala osoon haalatiin jiraata ajandaa ta'aan eega yoggaa haati faatee kasoo guddataan taate maal anis hojii hojjetta waan ofii itti fakkaate isiillee itti fakkaata. Itti ishee itti fakkaate. Fatii alii amma itti fakkaate. Fatii alii miskiina waliin jedha.